Conosci? Eu? Non c'è chi te l'ha detto? Kun akkamiin Ahmad ishee akkamitti Ahmad? Shaada akkamitti Ahmad kana jaa? Kuno ishee akkamitti Ahmad kuno ishee wal fiqimmaa? Ishee kuno. Inul faatti. Kallas. Anki yaada malee. Wallahi shamara miti ya. Ila kuno nala. Sekarang akhir halal. Ila buticha shilal. Wallahi shamara da. Mana arra bertemu posisi halal lagi deh. Posisi halal dari mana? Nambeng tu yuk kuat. Wallahi dira kasih dira makati. Wallahi arka silan. Arka berbagi sayu. Wallahi. Khasa kaya yung baru jalan ada taksi tembar wallahi mani. Arriba mani abul tu. Arriba mani na yalabul tu. Lala kisi siapa fakata guys. Ani si Beka tinggal Beka. Musuh dia di kota. Tu lah asgar sih tu full sih tidak agar sih infil baru. Malah temu bi. Dah ada jadi tiga sini bifton. Akan aku tu bifton. Azim ada kawan azim ada. Berapa orang tadi lupu? Mana tak? Kenapa orang sini jenis? Berapa tadi bas? Berapa juta ni? ማለት ጃርትስ ከፈቹዳን የሚጨየው ፉለሽ ነገር ሶ ኢንካውስ ጀቹን ደግሞ ሻመረ ጅም ፖስት ጎዳ ጊዜ ባየ ነገር ቪዲዮ ሳ ማለ ዱባይ ወጅራቴ ኮ
አሁን ጃም በተለይ ያም ሰዓት እንገቡ ጋይስ ሰዓት ሲቆይ normal just TikTok da mana ma dan tay anak kabin tuti ofik ya jechu shibib hada mana ke dam fikranya ke dam just mati simbe kani mati bis ke fatani ya life to kita ko by the way ke sumo biyan ba kana ke sat guys life mati nimbe ni dana mani sam da sano akasi aka jana ko mati ke ko dan tay mati nimbe ni ba aku mati bes kate wal bekani tuma mo fikranya te fikranya wajin jiratan buru jirenya pola buat ana manaki ya da bistu mana kalau batu wal futani tu jirenya bisa dia kaya aduma manaki ya mallatti fi kamodumman beke yu eda kalala ammo to daktani to chala bakka garmeessa gaa'ilaa osoo dhaqxanii ilaaltanii duubaa uumaa jechaadha. Kan kiyyaaf anshii agarta mallattoo. Okay, walumaa galtaniituma fedhuma keessaniin jechuun hundumaatiin nu beeka waan hundumtuu ni beekama maatiin hundinuu ni beeka garuu kanan hin mul'ifneef sababiin hin mul'ifnee fi sababii anaan nama maali godhi no kana maas miti ka kiyyaadha ishee. An kiyya kan jedhamu abbaan sanatti haa dhiyaatu. Maaliifan siin jedhe seetii inni kun ajandaa TikTok hin beekna hundi keenya maa wal sakkasnaree kun hin beekna just garummaati jaarti kee wajjin ammasuus hin dandeecha affama ammasuus hin dandeessa kee taanan garuu wantichi wanta sooshaal miidiyaadhaaf jedhamee amma lamisaalee sooshaal miidiyaadhaaf jedhamee namni waan baay'ee gochaadha sa'aatii kana keessa feemasuun waan xiqqishuudha baay'ee hin beekan malee fammasuun TikTok kanarratti fammasii ta'uu barbaadnan geetan hin taata maal waan gaarii hojjechuu dhiista sigalee waanuma gadhee gisee post goota sigalee inni fammasaa sana booda waan gadhee sana hin dhiista jechuudha ani dhugaa rabbi TikTok irratti fammasuun waan guddaa seenaa garuu ati jireenya kee dhugumaa kee taanaan jireenya kee maatiin beekee gandi beekee gosti si beekee hundi si beekee eebban walitti gaa'ela godhatanii taanaan dhugaadha sooshaal miidiyaa irratti hin beeksisin garuu wajjin fagaa jedhi laayifii galee akka barbaade ta'e garuu anillee fuula ishee mul'isi namni akka si ilaalu siin hin jedhu mukinaatu waan jibbi baay'ate maqaa isaa ta'e nasxalla geetan ani isa kanaaf anni isa siigalee gaafa jalqabaa mul'attee turteen bar jalqaba mul'attee turte isheen manuma dhufte kanatti jechaadha manuma dheengadda dhufte kanatti mul'achaa turte mul'achaa jirtu xiqqoo ishii mul'iseedha warri kaan dhumarra dhufanii hin mul'ise dheen dhokse kasaa namni baay'atee soo sanaaf dhokse malee ani haadha manaa kiyyaa nama biraa waan shawwanne namna sirra jiru kun muluun isaa yoo dhaga'u shamarran biraa obboleetti isaati obboleettiin kiyya inni fottee didde inni fottee didde waan argu isheen biyya kana sirma inni fottee didde obboleettii kiyya miti obboleettiin keessa jirti Itoophiyaadhuma jirti isheen barumsa irra jirti baay'ee koosi gootu sun Itoophiyaa jirti barumsa irra jirti isheenis barumsa wantu murree malee obboleettiin kee asin jirtu qabiyya kana obboleettiin kee jirtu akka okay laayifii irra booda fiddee obboleettii ta'ii waamta laayifii irra hin dhufti akkaawuntii qabdi yoo ta'e hin agarra wallahi nan waamaan rakkoon qabu amma bilbileef nan waamu amma miti booda anis hoggaa suuqidha ba'e geefan mana keenya jirra malee mana koon jirtu bara kanatti guddisa. Oh ya gostu inna akkasi jireenya gundandeenye siniif haa ta'u